Namtichi kun miila qullaa deema. Bakka deemu hundatti miila qullaa deema. Laakiin namoonni hundinuu akka waaqaatti isa ilaalan. Yeroo inni deemu miila isaa jalatti kofan barakaa isaarraa argachuudhaaf. Inni ammoo wayita dhufu ammoo teessoon inni irra taa'u akka teessoo mootiiti. Warqi irraa hojjetame. Akka daa'imaatiitti teessoo kana irratti taphata. Laakiin namtichi kun eenyu akka ta'e viidiyoo kana irratti baranna. Akkasuma bakka deemutti cal'iseetumaan waa dhuguu kana guddisa. Maaliif akka dhugu namtichi kun eenyu akka ta'e wajjin laalla seenaa kana irratti jechuudha. Tayyib. Namtichi kun maqaan isaa Saatyaa Saayi Baabaa jedhama. Lammii biyya Hindiiti. Maqaan isaa kan dhugaa ammoo Saatyaa Raajuu jedhama. Hiikni isaa ammoo jannata dhugaa jechuudha. Saatyaa Saayi Baabaan kun ammoo bara 1926 dhalate. Dandeettii yookaan ani waaqa jedhee ka ofitti moggeesse ammoo yaani dandeettii kana ka argachuu danda'e akka inni himutti waggaa 14 yeroo ta'u waggaa 14 kana keessatti umrii waggaa 14 kana keessatti raammoon wahii isa iddite. Raammoo kun isa iddite irraa fayyuu danda'e. Erga raammoo tana irraa fayye booda ammoo dandeettiin kiyya hin mul'ate jedha. Tayyib. Saatyaa Baabaan kun mu'jizaan inni dalagu maal fa'a jettee gaafachuu hin dandeetta. Waaqa ofiin jedhee jira. Wanni bakki inni deemu hundutti gaardii hedduulee qaba ka isa jalatti hojjetan. Akkasuma bakka deemu hundatti muuziqaan isa jalaa hin hafu. Yeroo umrii isaa xiqqaatti humaa wanni inni yaani biqaatii qaba dandeettii wahii qaba jedhanii irraa dubbatan wahiituu hin jiru. Wanni irraa dubbatan wahiituu hin jiru. Dandeettiilee isaa keessaa dandeettiilee inni ani mu'jizaa kiyya jedhee dubbatu keessaa fakkeenyaaf warqii afaan isaa keessaa baasaa. Warqii afaan isaa keessaa baasaa. Akkasuma dandeettiin biraa ammoo harka isaa kana sochoosuudhaan harka isaa kana keessaa warqii baasuu danda'a. Wantoota hedduu jechuudha. Laakiin wantoonni kun hundinuu feekii akka ta'e beekuu hin dandeetta. Viidiyoo isaa seeraan yoo kalaaltu ta'e viidiyoo tartiibaan laallaa akkamitti wantoota kanneen baasallee viidiyoo isaa kanneen irratti waliin laallaa jechuudha. Boyte inni waaqa isaanii kana guyyaa ayyaana isaanii kabajan kana wayita baasan teessoon isaa shuuf asitti amma harka isaa sochoosee harka isaa keessaa warqii baasaa jechuudha. Yaani khalaas mu'jizaan isaa tana harka isaa keessaa warqii baasaa san booda nama isa dura jiru sanitti godha. Namoonni isa hordofan jedhan namoonni isa hordofan addunyaa kana irratti miliyoona 6 ni ta'a. Namoota bebbeekamoo illee ka isa hordofan hedduutu jira. Namoonni isa hordofan bebbeekamoon warroonni artistii addunyaa bebbeekamoo illee ka isa hordofan hin jira. Biyyoota addunyaa hunda irraa walitti qabaman namticha kana jiratti. Akkamitti isaan sobuu danda'ee bichaatu na ajaa'ibsiisa. Akkamitti sobamaniif illee na ajaa'ibsiisa. Yaani hagana mara wallaalummaatu jira sila addunyaa tana irratti na ajaa'ibsiisa. Maaliifi wanni inni godhu akkaataan inni itti godhee isaan sobshuu amma asirratti yoo agartu taate iddoo tanatti qalabatii amma isiidhaa kenne tana akkamitti isiidhaa kenne yoo agarte yoo kalaaluu barbaadan ta'e namticha isa cabbate san namtichi kun isa waliin hojjeta. Shub bakkitee agartan ka namtichi qubee tana harka isaa jalatti dhoyse. Namtichi kun jara waliin haasaa shub akkasitti dhoyse agartanii akkasitti dhoyse. Booda inni harkuma isaa namticha san irraa fuudhee harkuma isaa xiqqoo sochoosee akka nama yaani harka isaa keessaa warqiin ba'e mu'jizaa wayii jedhee namoota kenna jechuudha. Namtichi kun daa'imummaa isaatiin homaa wanni inni yaani nama ittiin dandeettii wahii wanni irraa mul'ate tokko hin jiru. Laakiin erga guddatee namoota sobee namoonni miliyoonni 6 isatti amanuu isaanii hedduu na ajaa'ibsiisa. Hedduu ilmi namaa kun yoo waa hin qoratin doofaa akka ta'e illee agarsiisuu hin danda'a. Shuu asitti illee akkanuma harka sochoosee habilii baasa. Akkamitti baasee kanallee viidiyoo wahii irratti agarra. Iddoo kanatti amma maal laaluu barbaanna beeytanii bakkitee amma sochoosu kanatti warqii wahii killee warqii garaa isaa keessaa baasa. Namoonni hundinuu shuuf warroonni achi ta'an gama sanii yoo agartan taate hundinuu ija isaa irra jiran. Maaliifi warqii killee afaanii baasa. Shuuf afaan kaate agartan shuuf akkatti afaan kaate argitanii afaan kaate. Kun ammoo akkanatti afaan kaata jedhee hojiidhaan namootatti agarsiisuu danda'a. Yaani kijiba isaa shuuf sooftii keessa hin kaha san booda killee san
killee warqii san afaan isaa keessa haala saniin kaayaan osuma xaragatu haala saniin afaan isaa keessa kaa'ee san booda akka waan garaa isaa keessaa baasetti fuudhee namootatti agarsiisa. Namoonni mu'jizaadha jedhanii itti amanan. Akkasuma dhukkuboota adda addaarraa illee hin fayyisa namtichi kun. Dhukkuba garagaraarraa hin fayyisa. Yaani fakkeenyaaf lidatii maalii kana irra dhufee shaamaa qabsiisee fa namoota fayyantu jira. Namoonni gariin ammoo maal jedhanii namtichi kun aslan jinnii waliin jira. Lubbuu isaa shayxaanaaf gurguree jira. Nafsi isaa shayxaanaaf gurguree jira. Kanaaf wayita namoonni garii dhukkubsatanii isa bira fidan shayxaanni namootatti fakkeessee akka waan fayyan fakkeessee akkasitti namoonni isa atti amanuu danda'anii jechuudha. Haala kanaan baay'ee duroomuu danda'e. Durummaa ajaa'ibaa, duniyaa ajaa'ibaa walitti qabachuu danda'e namtichi kun. Laakiin namni Fir'aawninu ana rabbukum alaa osoo jedhu lubbuun isaa baate namni hundinuu guyyaa tokko du'uun isaa hin oolu jechuudha. Namtichi fuula boottii fakkaatu kun guyyaan isaa gahee gaaf tokko kun wayita duniyaallee hatta yani duniyaallee daddarbee qoodanii arjaadhallee beetanii maaliif jarumarraa guuree jarumatti deebisee jettan mee amma kun nama fuula waaqa ofiin jedhu amma fuulli kun astaghfirullah alazim. Almuhim namtichi kun bara 2011 dhukkuba onnee qaba. Bara shuf akkanatti asitti amma yoo gartan taate barakaa isaa irraa fudhataa jiran yani shaamaa qabsiisanii barakaa isaa irraa fudhataa jiran jechuudha. Namtichi kun bara 2011tti dhukkuba onneetiin qabamee du'e. Yani onneen isaa dhaabate shuf akkanatti nama sassoba harka isaa mareetuma jechuudha. Bara 2011 addunyaa tana irraa boqochuu danda'e umrii 85 jechuudha. Kuni amma yeroo gaafa booya isaati. Namoonni amantaa garagara kun yoo agartan taabota reeffa isaati namoonni amantaa garagara hordofan addunyaa kana irraa namoota miliyoona meeqatu walitti qabame jedhan. Kun reeffa isaati wayitenni du'e. Guyyaa san boo'ichaa miti isinitti himu akkamitti akka namoonni boohan jechuu poolisoonni seenanii hiriira eessan. Mootummaan biyya Hindiillee guyyaa san achitti argame. Akkasuma abbootiin amantii garagaraa achitti amantii buuzaa maalii kun hatta amantii warra muslimaa ka amantii xamaamaa hordofanillee achirratti argamanii jira. Laakiin wanni nama ajaa'ibsiisu namtichi kun amantii buuzaa hordofuu isaa waliin warri buuzaa kun reeffi isaanii yoo du'e hin guban. Laakiin isa kana hin gubne qotanii akka amantaa muslimaatitti awwaalaniin. Maaliif akka ta'e namni haga har'aatitti icciitii san beekuu danda'e tokko hin jiru. Laakiin kun hatta gaafa du'aa isaa sanillee kun amma qabri isaati akkanatti awwaalanii jechuudha. Rabbi osoo ofiin jedhu ani waaqa osoo ofiin jedhu akkanatti guyyaan isaa gahee du'e jechuudha. Laakiin wanni nama ajaa'ibsiisu mee haga inni lubbuudhaan jiru namoonni hedduun soomanii jiran. Laakiin doofaan garii erga inni du'e boodallee ammallee qabrii isaa irra deemanii namoota hedduutu achitti barakaa irraa fudhataa jedhanii. Ilmi namaa kun wallaalummaa irraa sadarkaa adada beekumsi addunyaa irratti dabalu wallaalumni illee waliin dabalamana fakkaata. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Kijiba akkana rabbi namarraa haa qabu wallaaluma akkanaallee rabbi namarraa haa qabu nagaan naaf oola.